Midiyaan barakaa midiyaa diinii keenya kaddamu keessaa isa tokko. Midiyaa muslimtoonni qaban midiyaa keenya midiyaan barakaa. Midiyaan kun hidimaa diinii ergaa diinii hawaasaan ga'uudhaaf kan hundaa'edha. Halkanii guyyaa dadhabee taabee hojjetaa jira. Kiiloomeetira dheeraa deemanii kiiloomeetira 72 deemanii bakka hin jirutti hawaasa muslimaa godinaatiifis ta'ee kan Itoophiyaatiif kan addunyaa afaan kana dhaga'u hundaaf ergaan darbuu qaba maqaa gumii dhimma islaamaa godina Jimmaatiin jechuudhaaf kiiloomeetira 72 fagaatti magaalaa nan jiru magaalaa Jimmaarraa waan ta'eef hoogganaa majlisaa bira geenyee ergaa kana hawaasa hooggananiifis hawaasa muslimaa bareedaa dabarsan waan jedhanuuf waan rabbi isaa aarsaa kafalanii kiiloomeetira 72 deemanii dhufu 72 deemanii galu kiiloomeetira 144 aarsaa kafalanii rochaadha. Kun hundinuu wanni taabanii achirraa kaanii as dhufaniif hawaasa muslimaa kaddamuuf diinii kaddamuuf ergaa islaamaa ummataan ga'uuf jecha kana taabaa waan ta'eef yeroo kana galateeffachuu barbaada. Hojjettoota miidiyaa kana hojii xiyyeeffatan rabbi isinii haa godhu hojii miizaanaa fi diiwaan hasanaa keessatti rabbi isinii kaa'u rabbi isinii haa godhu hojii da'waa ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إرجع دعوة دبرس ونجعل انجروان تيف إرجان كن إرجان بيوت ربي دعوان أجير بيوت ربي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني أن اللين أردفتني كلين لقارت علمي رتندوف ندعوة قون أكم نبي محمد جدا ميديا كنان قلتهما والفاتحة جتشو بربان ميديا كنا أواسن إسلاما برد أبتشون deeggaruun gargaaruun miidiyaan kun akka inni hojii miidiyaa kana bifa gaariidhaan hojjetuuf hojii milkaa'aa akka hojjetuuf hawaasuma isaatti aajuma waan ta'eef miidiyaan kun waan biraa addan qabu hawaasuma ergaa dabarsuuf kana qaba waan ta'eef miidiyaa barakaa kana biranuu dhaabbadhaa namni rabbi isinii laaffise waan dandeessaniin deeggarsa godhaa miidiyaan kun guddatee ergaa guutuu biyyaatti akka dabarsuu danda'u. Miidiyaa mataa baadhate akka ta'uuf hojii da'awaa keessaa tokko hirmaannaan keessan gargaarsi keessan qooda da'awaa fudhattaniitu jechaadha. Da'awaa keessaa qooda fudhattaniitu waan dandeessaniin da'awaa gootaniitu waan ta'eef miidiyaa kana warra eegales warra waan kana hundeesse warra irratti hojjetaa jiru miidiyaa kana galatoomfachuu barbaanna. Miidiyaan kun miidiyaa galma ga'ee waan guddaa hojjetee hawaasa islaamaa jijjiiree ergaa diinii ummataa dabarsee ummata barsiisee ummata gara haqaatti walitti qaabuu akka ta'u abdii guddaa qabaataa rabbiinis kadhannaa fi miidiyaan barakaa galatoomaa ulfaadhaa rabbi isinii wajjiniin haa ta'u juhdii keessan ta'aba keessan sochisiin godhaa jirtan kana miizaanaa fi diiwaan hasanaata keessanii haa godhu jecha ergaan guddaa nu dhaammachuu barbaannu miidiyaa keenya bira nu dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمساس اسلاما ميديا بركه مدى سبيدا كنو حركه كمالي ساتي وغرب دكا تمساس اسلاما ميديا بركه